So kanuma fakkasi wanama kijibutti lallabun jabaadha amma mee jumaa lallabna cimdi jirtu Maikii banadho cimdi maikiin kee cufaadha. karaa inni deemu hundi hojii deemna nama ibara okay amma si wajjin haasa laa namni si mutu gadi hin jiru Isinii miti kan miutu na godhe. no naman goonu biyya lafaa irratti abboo yoo nu arrabsitee daangaa tarkaanfatee si gabbuus nama malee maaf si goona si wajji haasaaf as taa'u jirra nama dila kana waliin qabnee kuma lamaa fi maal bilaashi waldaa guddaa kan keessa waaqessi Isinii miti kan miutu na godhe nagaama sagaleen kun fakkaata. hin dhagaama akkaan jedhe amma kiristaanaa meeti pheenteedha moo pheenteedha moo ortodoksii eeyyee Okay. waaqessi yaa araaru dhiifama siifaa godhu Bayyesuus sim maachuudha. Beeyyesuus sim jedha kun ogarte argitanii ortodoksii beeyyesuus sim jettu maqaa isaa ortodoksii gartee wanni waaqeffataa beeyyesuus sim jedhu waaqeffataa beeyyesuus sim bu Muhammad sim jedhime tak wallahi ajaa'iba bara biyya kana ati amantii way madammari qabde fissum waaqeffataa fissum ortodoksii way fissum phente Waaqattamanaa. Okay. Walumaa gala waaqattamanaa. Maaliif hin akkasitti taasisaa beektaa? Ana faana baay'ee haasawuun keessanii baay'ee bu'aa isinii buusa jedhee waan hin yaadneefi. Okay. Bu'aa isinii buusa? Eenyu? Akkasii deebise malee ofii koo ani kiristaana. Yaa ana faana baay'ee haasawuun keessanii. Okay. Hayyee dhaggeeffatu. Baay'ee bu'aa isinii buusa jedhee waan hin yaadneefi. Natti kijibdee moo ati? Natti kijibdee moo dhuga natti dubbatteeti? Jilaan siin haasa'u ture. Sittiin kijibee otoo hin taane sittiin qoosee. Qoosaa beektaa? Dhaggeeffadhu. Aqoosaa miti. Hin kijibin kan jedhu abboomii kurnan keessatti. Nin qoose. Kijibaa miti kun. Nan qoose. Ani yoon si gaafadhe kijiba jechuu maali beekta? Okay amma fakkeenyaaf ati islaamaa yoo naan jettee ani islaamaa miti siin jedhe. Gartee dubbiin sana yoon deebi'ee ani boodarra islaama siin jedhe dubbiin sana dubbii dhugaati moo dubbii kijibaati? Bade immoo sagaleen isaa eessa dhaqe? Akkana ka sagaleen kan kun amma bade ka maqaa isaatiin waaqeffataa bira dhaqee moo pheenxee bira dhaqee Beeyyesuus sim jedhee ammas deebi'ee ajaa'ib akkasii bu'aa sii qaba naan jedheen akka jibuun namni akka jibu bu'aa akkamiin qaba jedhana maqaa isaatiin fagaadhu asii. Musliima fakkaatan kan lafa irra jiru musliima fakkaatan in soba hundi isaa. Waan sensanii miti amma ati amma na hojjenee haasawita ati ogee pheenxeedha moo ortodoksiidha jeete amma. Duraan waaqeffataa dheette kijiba ammas nin kijibsiisa. Abbumas. Abeet. Elaami. Sagalee koo qilleensa maaltu fudhate? Ganaatu fudhatamtama. Sagalee kootiif bochaa ganan si fudhatu gara kootitti. Nama sagalee isaatu qilleensa hafuuraan qabu waan namtichi sa'aa nu fixe kuni. Okay. Ati kiristaana keessa pheenxee ortodoksiin sin jedhe. Hin dhaga'amu sagalee? Hin dhaga'amu. Eegaa. Aboo olii gadi nama kiristiinaa kaane kiristiyaana. Kiristiyaana. Ani nama gooftaatti amanu. Nama Yesuus. Matsaafaa silsaasi. Isin immoo namaan hin sobdu kan jettan. Musliima ta'ee kan lafa kana irratti kan uumu hundi isaa sobaan beekta. Maaliif beekta? Namni Yesuus Kiristoos namni galee gooftummaa isaa namni galee. Sobaan tiktookii akka keetii hin jiru. Waaqayyoon galgala kana dubbatee jira. Nama amantii isaa gartee ganee ani gartee kiristaanaa miti ani waaqeffataadha namni jedhe biyya lafaarra cimdiidha. Waaqayyoon gartee na dubbatee jira. Sirraa haa rukkutu waggaa'u. Waan sin jedhe ati kitaaba 80 takka amantamoo silsaa 6dha. Sagalee kee bajaajiin si jalaan fuudhini. Guyyaa Jum'ataati amma nutis yoomul Jum'a. Alhamdulillah. Amma dhagee jira laal. Hanqasuma dhageessee deema. Deema. Hanquma sana hanqa kofalteen achi booda waan biraa soitaa baay'ee hin dandeenyu. Hanqa san dhagee gartee maqaa isaatiin jechuu sana. Ayyaa salaamu alaikum abdi. Eenyu ijoolleen Abdul Fattaa noo? Hin jirtanii jedhana. Injirra Ustaazi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Injirra akka ajaa'ibaatti malee. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة غاغنا مبو برو زالا من بيراتاته هيا مال جريمه إيه نجرا سر
Siifan missionary kana dubbisame. Wadharul bay. Oh, missionary kana barbade. What is the missionary? Missionary. Oh, missionary. Abeet. Nagaan siif haa ta'u jirtu? Nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u nagaan asin. Masha Allah. Ati nama Islaama ture? Lakki Kiristiyaana. Sufiyaan eenyu? Sufiyaan maqaadha. Maqaa eenyuti? Maqaa kiyya. Maqaa keeti? Eeyyee. Sufiyaan maqaa Islaamaati moo maqaa Kiristaanaati? Ani hin beeku gaa lafaa ka'ee dhuma dhaga'e warra keenya. Ana ammas si baasuuf hin deema suma kana ammas galgala kana laaboraatoorii Abu Mu'aaz arra maqaa isaa guyyaa Jum'ata. Amma Sufiyaan dhaggeeffadhu. Maqaan Oromoo jira, Amaaraa jira, Arabaa jira. Maqaan Sufiyaan kun maqaa Amaaraati moo maqaa Oromooti moo maqaa Arabaati moo maqaa Ingiliffaati? Sadeen kana keessa yoo hin beekne siin barsiisa galgala kana deebis. Kan moggaasillee warra gaa eenyuuf iyyuu. Oh, hold on. Haffadhe haa ta'u waan siin jedhe maqaan kun jarana kiristaanni ni beeka. Maqaan kun maqaa Arabaati moo maqaa Oromooti moo maqaa Amaaraati? Mishinari dhugaa dubbadhu hin kijibin kan jedhu caaffamee jiraatis. Akka hubadhetti maqaa Arabaati kan moggaase immoo warra kiyyaa. Gobas maatiin kan kee maatii Muslimaati moo maatii Kiristaanaati? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Maqaa Muslimaa maaliif si baasan? Ani hin beeku san gaafanne gaa. Dafanii du'anii waan ta'eef. Okay, maatiin kee haadhaaf abbaan keetis Kiristaana? Kiristaana garuu hin jirani umuriidhaan. Hin jiranii jechuu. Okay, maatii si baase maqaa Islaamaa si baasanii jechuu. Maqaa kiyya jaalladhe immoo maqaa kiyya gadhiisuun barbaanne. Maqaa baga si baasan Araba asumaan nu fakkaatte. Gimmachi parsantii takka Islaama keessa jirta maqaadhaan. Gobas. Rakkin hin qabu tokko nuyi. Hayyee. Waan jedhe ati Ortodoksiidha moo waaqeffata? Lakki ani enteedha sunnaa nabii isaati kan hin amanu. Sunnaa jala duruu laala amma akka Arabaaf godhuuf amma booduma deemtee waan beekanaan hin jedhin. Kanuma kan walii gal sooshaal laayifiin ni beeka. Okay, kitaaba kanaa kan hordoftu? 66. 66 no. Eshi. Okay. Waan siin jedhu ati pheenxeedhaa mi? Pheenxeedha. Pheenxeen amantiidha moo nyaata moo waan dhugani? Pheenxeeni. Into that deebisi ka. Ani barsiisa ittiin yaadin. Itti yaaduu miti. Maqaan kun maqaa Arabaati moo Amaaraati jennaan maqaa Arabaati jettee fudhatte. Pheenxeen amantiidha moo waan nyaatani? Maali gaaffii akkamii gaafattu ustaazi kunillee maali gaaffiidha? Warra Yesuus gooftaadha jettuudha pheenxeenoo. Waan bi'aansan siin jenne pheenxeen amantaadha moo amantaa miti? Amantaadha. Gobas. Okay, pheenxeen amantaadha kan jedhu caaffameera. Anaatu si hojii pheenxee ta'a. Maali kunillee haadha manaatiin naa kennu yookaan kunillee caafamu Waaqayyo na dubbatee jira. Maatiin kan kee Waaqayyo guyyaa kana galgala kana si haa eebbisu. Hayyee. Dhaggeeffadhu gaa wal kijibuun hin ta'u. Een kijibin pheenxee jechuun amantaadha naan jettee asirratti barreeffameeti jira mishiinarii qonkoo pheenxeen amantaadha kan jedhu asirra jira moo hin jiru. Amen. Golanni wa gooftaaf haa ta'u eebbisaa jirana. Gooftaaf haa ta'u galatoomi dhuga dubbatte hin jiru. Yeellam pheenxeen amanti kan jedhu hin jiru. Hin jiru miti. Hin jiru. Gobas. Hayyee kanaaf waan hin jirretti amantaati. Lakki pheenxee waan hin jirretti naman otoo hin ta'in waan jirutti nama. Okay, hin jirtu. Gobas. Hayyee Yesuus Kiristoos siif maali? Pheenxee amma dhabamsiifne. Gooftaa kiyya. Gooftaadha malee. Waaqayyoon keetoo eenyu? Waaqayyoon koo Waaqayyoodha. Yesuusuma? Eeyyee. Yesuusiin malee Waaqayyoon jira moo hin jiru? Lakki Waaqayyoon lama hin jiru tokkicha. Waaqayyuma tokkicha sani fannoo irratti si fannifame? Eeyyee. Gobas. Waaqayyo hin du'a? Waaqayyo hin du'u. Kan Waaqayyo tokkicha Waaqayyoon naa fannifame naan hin jenne maati? Eeyyee fannifameera du'ee du'a mo'atee ka'eera. Hayyee Waaqayyoon hin du'a? Waaqayyoon hin du'u. Kan fannoo irra du'e san eenyu? Sagalee Waaqayyoo isa dhufee nama fakkaatee dhalate. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos san waaqa moo waaqaa miti? Sagalee Waaqayyootiin.
Oo sagalee waaqayyooti malee waaqaa mitiimi. Waaqayyoodha. Okay waaqayyoo sii du'e fannoo irratti. Eeyyee tokkicha ilma isaa akkasuma. Naan jedhi ka. Mana rakkate abboon ta'achi akkuma daa'imni ijoollee nagootu. Baaba tuyite argite arge hin arge. Kanaaf waaqayyuma tokkicha Yesuus jetteetti amantu san goofticha kee waaqayyoo tokkicha isa malee kan hin jirre san isuma saniif fannoo irra sii du'e. Eeyyee. Goobas waaqayyoo hin du'a. Du'ee argameera gaasitti. Laa'ila. Hin du'a hin jedhe ni du'a jedhe waaqayyoo. Du'eera. Ragaan siidha. Eeyyee du'eera. Waaqayyoo hin du'a hin jedhe. Ni du'a jedhe. Hin du'a du'ee ka'eera. Eenyuun naa baasa jirana. Wangeela keessa abdi. Ani qoraanotaa keessa na jira. Waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Efes Ermiyaas Isaayyaas naa himaa boqonnaa sana jira naani. Yaa ustaas du'uusaa duwwaa miti ka'uunsaas hin dhibu'i. Koy na jira na dhaabbadha. Du'uusaa baan kolfitu. Ka'uunsaa immoo hin dinqu. Haati manaa keetti isaa eebbifamtu. Koy galgala kana gooftaa hin fudhattanii Yesuus gartee waaqayyo hin du'u gartee Ximooxiyoos gartee Ximooxiyoos isa duraasanii boqonnaa jaha lakkoofsa kudha waan isanii. Koy dhaabbadhu wangeela of biraa ni qabda. Nan qaba. Ximooxiyoos isa duraa boqonnaa jaha lakkoofsa kudha jaha banime. Haati manaa too maqaan isee eenyu? Husseeni ati haati manaa too walaa barannu anaa bumuwazi. Haati manaa kiyyabu. Kakuu jireenyaa beektaa? Aboo kakuu jireenyaa maqaa isii kamaatiin moggaafteef natti himi. Kanuma. Olii gadhaan qabu. Aboo kijibin maqaan qabdu haati manaa kan kee maqaan mattaawaqaa isiirraa kakuu jireenyaati. Ansitti meeqaan hin beeku kijiba bar. No hin kijibde gooftaan hin kijibde naan jedhe afurri kiyya. No dhugaa. Soba gaa kuni soba hartati iyyuu musliimni soba. Laa hin sobu hin kijibde. Yoo maqaa akkeetu mee waaqayyoon bariinaan argisiisin tan boruu jedhe yoon kijibe. Yoon kijibee. In kijibdee moo dhugaa dubbatte maati? Ani dhugaan dubbadhe obboleessa kiyya. Maqaan isiidhaa kakuu jireenyaati? Kanuma. Imitiyoosa duraa meeqa? 6:16. Imitiyoosa duraa 6:16. Nan dubbisa moo dubbiftaree? Dubbise. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa Ximotewos duraa 6:16. Maqaa gooftaatiin hin jedhu maqaa gooftaatiin. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Ameen. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye. Dhaabbadhu achuma naa dhaabi. Maafan dhaabi ka. Hin dhaabu. Nama waaqayyo gooftaan du'eefi. Nama waaqayyo naa dhaabbadhu. Nama waaqayyo. Dubbiseen fidan jedhe. Jireenyaa qabi abbaa manaa kee kana qabi. Qabi abbaa manaa kee kana gooftaan si qabee dhaabbadhu. Oromoon dhaabbadhu gartee maqaa seeraatiin yoo ta'in dhaabbatti. Waaqayyo duwwaatu du'a moo waaqayyo duwwaatu hin duune? Kaasee ofirraa. Sitti maan jiraam lakkoofsi tokko dubbiseen finneem. No ani jechuma sanii sirba waan biraatii miti akkanaan jetteeti waaqayyo ni du'a naan jette. Ani ragaa fidee waaqayyo hin du'u jedhe waaqayyo duwwaatu hin du'u jedheemi. Jedhe ka. Een jedhu maal akkamitti dubbisee luqqisa tokko fayyadamtaa? Okay dubbisi fixi siin gaafadha fixi bakka feete dhaabi deem. Dubbisi yaadu wada fixi hidha. Eeshi waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessaa in jiraata. Namni takka isa hin argine isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraan haa ta'u ameen. Okay, fitemi dubbiste fitemi. Infinne. Eessa de anaa boqonnaa fidate. Eessa naa dubbe eenyu boqonnaa kana fide anaatu sifaallee isuudhaaf. Infinne yoo jette na dhaggeeffadhu yaa mishinari. Boye maqaa waaqayyootiin si qabe maqaa oromootiin maqaa tiktookitiin si qabe maqaa keetiin maqaa maatii keetiitiin na dhaggeeffadhu. Maatoo waliin makta. Waliin makiniiti. Elaa kan jedhe. Na dhaggeeffadhu kaa please. Maaloo dhiirtii wal dhaggeeffattu bareedaadha. Mee kaasi ofirraa muutii irraa of kaasi. Kaasi na dhaggeeffadhu ka. Ishi. Maa akkamittiin si dhaggeeffadha ree yaada koo fudhattu. Yaada koo xumuri. Yaada keeti ansani jedhe fudhadhee bara akkanaan jette. Hin fudhanne kaasittan himaa kan caqasa kana. Na dhaggeeffadhu ka goobasi kiyya lallabatti hin jiru gaafii deebisaadha just question and answer xiyyaaqennaa malsiidha. Kun gaafiif deebii miti kaa gaalee rarraadha. Na dhaggeeffadhu ka. Maa na dhaggeeffachuu didde yoo na dhaggeeffachuu hin barbaanne nagoomaa na deebi'a. Mee haasa'ii gash boodeen itti deebi'a. Haasaa hundeen waan jedhe waaqayyo ni du'aa jennaan eeyyee kan fannoo rodde waaqayyo naa du'e naan jette moo
miti. Maa isi sitti mujira isi dhaggeeffatta muna dhaggeeffattati. Aboo isin naa kanne bakka isin naa kanne please. Ay itti himte akka godhu jirtu dhaggeeffadhaame. Akka goote akkana goote itti himi baafatee dubbifachuufi. Itti himi bakka hin dhaggeeffa itti himi maal itti himte ol fuudhi sagalee kan kee naan dhagaaniisi. Angurraan qaba bara. Isheen hin himne qoy isheen iddoo isaa barbaadee dubbisuufi. Caqasa isaatti himuudha. Waan siin jedhe. Himuun dandeessu moo maal rakkoo qaba? Ma aboon qabdu isin jechuun dubartiin akka wangeela yeelloodha jedha lallabuun wangeela Paawulos. Rakkoon qabu garuu yaada koodha. Yaadaa miti dubbiin mee dhaggeeffadhu haadha manaatis eenyu mee maqaa keetillee please mee waan jedhe Hussein waan naan jette Waaqayyootu fannoorra naa du'ee naan jetteemi. Yesuus tu fannoo irratti ol ba'ee naa du'ee du'aa akka fa'i Yesuus waaqaa meenaan Yesuus tu fannoo irratti waaqaatu naa du'eete Waaqayyo ni du'a moo hin du'e naan ni du'aa naan hin jenne. Jedheera. Goobas Ximooxiyoos Waaqayyo duwwaatu hin duune jedhaami. Gaaffii na gaafatte kana siin deebisan nana sana dhowwite kaatoo of jaallataadha. Holdan yaa gurbaa goobasii kiyya dhaabbadhu ka. Paawulos ni kijibe Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe ni kijibe moo dhuga dubbate. Sittane maala lakkoofsuma kana 16 kana kanin si ibsu Yohaannis wangeela Yohaannis 5:26 irratti ifa bal'aa siika. Ni dheeyna sanis ni jaluma sana ilaali. Ni dheeyna ni gabbo ni dhaqa ni dubbisna an waan siin jedhe Paawulos Waaqayyo ni du'a jedhe moo hin du'u jedhe. Hin sodaatin haadha manaatii dubbadhu dhugaa dubbadhu. Sitti meeraam Yesuus naaf du'ee du'aa ka'eera. Ansa siin hin jenne Yesuus du'ee du'aa ka'ee siin hin jenne. San siin jenne Waaqayyo ni du'aa naan jettee Paawulos Waaqayyo ni du'aa jedhe moo hin du'u jedhe. Hin du'ee Yesuus ni du'ee dee lallabaatu. Akkana siin hin jenne irraan si deebi'e nama Waaqayyo yoo na dhaggeeffachuu jiraate haadha manaa kee dhaggeeffachuu dhiisi mee na dhaggeeffadhu yeroo garii Waaqayyoon qalbii lama namaan kennine laphee lama namaan kennine gurra isaan dhaggeeffatanii gurra haadha manaatiin dhaggeeffatan. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe Ximooxiyoos Paawulos dhuga moo soba. Sitti maan jiraam caqasi kun duwwaan nun baasu. Deebisi abadan garri deemtu hin jirtu. Eessa dhaqa silas immoo. Akka hin dheeytu hayyee Paawulos Ximooxiyoos tokkoffaadha lakkoofsa 6 jedha Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe miti. Waaqayyo hin du'u jedhe Paawulos ni kijibe moo dhuga dubbate. Dhugaadhuma dubbate maaliif kijiba? Paawulos immoo kana duwwaa dubbate. Holdan na dhaggeeffadhu ka Waaqayyo hin du'u Paawulos jedhe ati hin du'u jette kan Paawulosin fudhadha moo keetiin fudhadhamma. Kan koo maal fudhatta reessa caafamee jiru fudhadhu malee. Goobas achi dhumatte Waaqayyo hin du'u fixadhe waan takka waan dubbattu hin jirtu allaqee. Goobas deebiste akkanuma kunoo argitan sii fi haati manaa keetti arrarraa eegaltanii Waaqayyo du'e hin jedhina. Dhumatte sagalee Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe amma gaafii biraa kan itti miidhamu deemtu Yesuus Kiristoos Waaqa ni qaba moo hin qabu. Isa kan akkamiin bira dabarteeti. Fixe Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe ati kijibde wangeela dhugaa dubbate ati ni kijibde deebiste ka na deebiste ka wangeela Yohaannis 5:26 dhagi dubbis na deebiste bar wangeela Yohaannis boqonnaa 5 kan macaqasa kana kan macaqasa kana caqasaan si deebisa. Okay anasi dubbisa wangeela ni qaba amma nasi dubbisa of irrakkin wangeela Yohaannis boqonnaa 5 niin dhaqa niin dubbisa ammoo gaafii na deebiste Waaqayyo ni du'a jette Paawulos hin du'u jedhe ka Paawulos fudhanna jette kanaafuu ati kijibaadha jechuu allaqee si dubbisa. Akkasi wangeela Quraana waan inni dubbisu jiru kun waan inni dubbisne kun Quraana maaf didda wangeela kan kee deebiste irra alhamdulillah takka gaafii kana biyya lafaarratti mudatee hin beeku. Maal waan caafamee jiru naala. Kanaafuu ati waan caafamee Waaqayyo ni du'a maaliif jetta? Caafamee jira in Waaqayyo duwwaatiin du'eedha sagaleen kun dhugaadha. Waaqayyo duwwaa du'a jedhee Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe. Waaqayyo duwwaatiin du'u. Amen. Dhugaadha moo soba? Maal dhugaadha caafamee jira kana wal kijibna. Ati na kijibde ka Waaqayyo du'a na jette kijiba kee dhiisi achitti galchi bakka. Jedhe rakkoon qabu. Eeshi rakkoodha kijibuun rakkoodha miti. Maal ati soo kijibaarta? Waaqayyo natti dubbate daarta. Kijibaarta. Waaqayyo sitti naasawu. Eenyutti haasawa? Sitti dubbatu Waaqayyo. Eenyutti dubbata Waaqayyo?
Waaqayyo namatti dubbata. Nama kamitti dubbata? Ani Nama sagalee isaa dhagaye. Ani sagalee isaan ati tun dhageenye ani kunoo dhagee waaqayyoon duun jedhe ati sagalee waaqayyoon dhageessu waaqayyo nama ati waaqayyo nama waaqayyo ajjeesu barate. Jedhe mee Shayyoo 26 dhagi dubbisu Wangeela Yohaannis. Si dubbisa maali? Adi baane waa dubbisu. Haala beekaan akkasiin dogoggoru jabaadha. Nu dogoggore ma dogoggora argitee arra biyya lafaarraa dogoggora keessi argisiise maqaa waaqayyo. Jedhe dogoggora miti innoo caafamee jira. Caafamee jira. Kanatti yeellaa. Boqonnaa tan osoo hin argin takka ati siifaatii maatii mana keetii sun argine boqonnaa sana. Kanatti yeella wanu. Qoy baga argite fudhattee mi waaqayyoon duu jedhime waaqayyoon duu jedhime. 5:26 waaqayyo eessatti du'a silas. Hin duu jedhi ka. Waaqayyo eessatti du'a ilma isaa du'e malee. Hin duu jedheeyye. Inni soo caafamee jira. Dhorkite wallahi. Isa keessaa gattaa. Wayyoo dubartii tana ta waaqayyo addamillee jireenya barabaraa keessaa baafte si baasuuf deemti mootummaa waaqayyoo keessaa. Jeeti sibba malee isheen hoo jirti. Maalirra jirti akkana si godhu jirti kunooti. Ati wangeela dhaggeeffachuu diddee haadha mana dhaggeeffata. 5:26 dubbisi. Si dubbisa. Allah naatee namticha kun biyya lafaadha. Gobosiidhaati. Kiristaanallee taatu. Sooshaal laayifiin bira jira. Abshir akkas kana bar akkana 5:26 akkana jedha abbo. Akkana jedha. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Eenyu isaaf kenne? Ameen. Abbaa. Kana eenyu kennee fi eenyu fudhate? Abbaa kenne ilma fudhate. Kanaafuu abbaan waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Gobes Yesuusoo? Ilma. Akkasi waaqaa miti waliigalle maalirree hanqasuma waliigalle akka waaqaa miti waliigalle. Okay Yesuus Kiristoos akka waaqa qabu ni amantaa? Burqaa jireenyaati jedha Yesuus. Haa ta'u burqaa jireenyaa san eenyutti kenneessi jedha kan eenyutti burqaan jireenyaa san? Burqaa jireenyaa sana abbaan ofumaa isaati. Kan abbaati moo kan Yesuusin sin jedhe? Dhaggeeffadhu ka abbaan ofumaa isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e. Eenyu burqaan jireenyaa yookaan ofii burqaa jireenyaa ta'e? Akka ta'e kanatti ilma isaatti immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isa kenneera. Yesuus Kiristoos burqaa jireenyaa akka ta'uuf abbaatu kenne. Waan jedhe eenyu abbaan gartee burqaa jireenyaa kan ta'e eenyu? Yesuus immoo abbaadha. Yesuus miti ka. Maal kunoo Yesuus itti maana abbaatu kenneem. Eenyu burqaa jireenyaa kan ta'e? Abbaan sun Rabbi isa tokkicha sana ilaahi. Irraan si deebi'a. Abbaan ofuma isaatiif maal ta'e? Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e. Abbumaatu burqaa jireenyaati mi? Ofii isaatii akka burqaa jireenyaa ta'e. Eegaa burqaan jireenyaa abbaadhaa mi? Akkuma ofii isaa burqaa jireenyaa ta'e ilma isaas burqaa jireenyaa godheedha. Godhen jedhu itti kan maal dubbisi ka itti fufi ittiin dabalin abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e waliigallee achitti koma burqaa jireenyaa kan ta'e eenyu suuta jedhe abbaan akkuma ofii isaatii burqaa jireenyaa ta'e akkuma kanatti dura waa lamaa jira sitti kan burqaa jireenyaa ta'e eenyu sen abbaan akka burqaa jireenyaa ofii isaa ta'e akkuma kanatti ilma isaas akkasumatti immoo Sindin nebaran ani didaan jiru bar. Eeshi. Eenyu abbaan burqaa jireenyaa ta'e dura jalqaba. Isa sagalee ergi. Abbaa isa sagalee ergi. Abbaa miti. Isa sagalee ergi jedhu abbaadha jedhi abbaadha burqaan jireenyaa. Eenyutu burqaa jireenyaa kana itti kanne? Akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isatti kenne isaaf kenne. Akka ta'uuf eenyutu isa taasise? Abbaatu ilma taasise. Kanaafuu maal taasise qaama isaati maal qaba kana oliigatu waaqayyootu soofa Yesuus waa takkan qabu abooyi waa takka burqaa jireenyaa sin qabu qaama itti kenname